Hai akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jechaarra boon online viidiyoo gabaabaa fi bareedaa tokko qabatee isiniif dhiyaatee jira. Okay, viidiyoon ani yaarra isiniif qabadhee dhiyaadhee feesbuukiin naannoo tokko irraa gara lixa wallaggaa gara baha wallaggaa kanarraatii didaa jira. Naannoo Amboo Gudar kan jirtanii naannoo Wi-Fiin jijjiiruu baay'inaan didee jira. Haala kamiin solution isaa argannaa yookaan immoo irra geenyaa kan jedhamu akkamittiin biyya gara kabiraatti connect goone feesbuukiin nu hojjechuu danda'a kan jedhu isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Gabaabumatti VPN fayyadamna. Okay, walitti deebina. Like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Gara viidiyoo keenyaatti deemna. Jalqaba Play Store keenya hin banannaa. Play Store keenya hin banannaa. Play Store erga banannee booda warri Play Store Gmail hin banannee YouTube karaa keessaa commentii irratti na gaafadha akkamittiin akka Gmail bananii add irratti godhan Play Store appiin Play Store kana fakkaatti. Play Store keenya akkamittiin akka nutiin sirreeffachuu dandeenyu comment naaf godha. Har'a barnoota gara barnoota keenyaatti deemna. Play Store gaafa bannu interface isaa kana fakkaata. Search bar irra keessatti search irratti search bar iddoo kanatti VPN ne search goona. Okay, SQL fayyadamuu dandeessu, Super fayyadamuu dandeessu. Isuma irra keessaa hanuma dura isinii ifide VPN kamiyyuu hin ta'a waan ta'eef hanuma inni dura isii fide. Intaa ani buusee waan hin jiruu fi VPNota kana keessaatii kan barbaadan buufattanii intini connect godhachuu dandeessu. Okay, gara VPN kon deema'ani. Okay, VPN ani fayyadamu SQL VPN dha. SQL VPN dha. SQL VPN dha. Okay, kuno appiin isaa kana fakkaata. Yeroo ani irratti tuqu kana haala kanaan kana naafida ani dura waan galeen jiruufidha. Next kan jedhu isiniifidha. Isin next tuqtu auto connect kan jedhu kana irratti in tuqtu jechuudha. Auto connect ishee jettu irratti erga tuqtanii booda search godhee booda isiniifidha jechuudha. Okay, yeroo inni search godhu haala kanaan search godhee connect jedhee isiniifidha. Kan inni irra jiru United States yoo ta'e stop gootanii gara duubaatti deebitu. Stop gootanii gara duubaatti deebitanii auto connect kan jedhu irra deebitanii tuqtu. Auto choice kan jedhu irra kaawwattu. Sana booda serverii ariifaturra isiniif kaa'a. Serverii ariifaturra barbaadee isiniif kaa'a ofiisa. Yeroo barbaadu haalli isaa haala kanaan barbaada. Haala kanaan isiniif barbaada. Serverii ariifaturra ofiisaa isiniif kaa'a. Hin eegdu, daqiiqaa muraasa eegdu. Daqiiqaa muraasa daqiiqaa makkanii 3-4 guunne France irra naaf kaa'ee jira. Gabaabumatti dhaqeen Facebook koo keessa gaafan galuuti innaaf banaa jechuudha. Connect ta'uusaa irra keessatti in ilaallaa jechuudha. Kuno naa fideeti jira. Irra deebinee check goona. Ila kuno gaafa nuti galluuti. Haala kanaan haala ariifataa ta'een nu fida. Akka soba in taane sa'aatii isaa yeroo isaa irra deebi'aatii ilaala. Soba miti dhuguma in hojjeta. Dhibba namoonni baay'een amanaa hin jiran garuu in hojjeta. Harki mootummaa cufee harka nama dhuunfaatiin haala kanaan banamuullee danda'a jechuudha. Okay, subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Commentii irratti gaaffii barbaadan nu gaafadhaa isiniif deebisna jecha. Nagaan turaa. Bye bye.